Ashama harka fuunee maatii furtuu shoo hunda keessaniif nageenyi koosniif haa ta'u bakka jirtanitti har'as olmaa sharafa karaa gabaa gurraacha meeqan akka olee waliin ilaallaa sana qabadhee dhiyaadhee jira. Please hundi keessan share naa godhaa, like naa godhaa siniin jedha. Warri hanga har'aatti gara maatii furtuu shoo ittiin dabalamin jiraattan immoo subscribe godhaatoo gara maatii kootti akka dabalamtanii kabajaan isin gaafadha. Galatooma. Tole har'a Kanadaan doolaariin tokko birrii Itoophiyaatti 101 diddamaan oolee jira. Yuuroon tokko 151.15 oolee jira. Awustiraaliyaan doolaarri tokko 93.60 oolee jira. Baawundiin tokko 181 oolee jira. Maallan Iswiizeraa tokko 159.20 oolee jira. Kuwait diinaariin tokko 444.50 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha yookiin black marketti jechuudha. Joordaan diinaariin tokko 991.30 oolee jira. Dubaayee diraamni tokko 36 oolee jira. Hoomaan riyaalli tokko 352 oolee jira. Bahareeniin diinaariin tokko 360 oolee jira. Ijiptiin birrii 2.80 oolee jira. Gabaan gurraachi hal'aa olmaan kana fakkaatti. Wantoonni hafan yoo jiraatan koomentii jalatti naaf dhiyeessaa siniin jedha. Biyyoota hundaa miti keessaan hojjedhe. Kan hafanis warri nagaafachuu barbaadan koomentii yoonaa barreessitan isiniif himaa siniin jedha. Guddaa galatoomaa. Please YouTube kana subscribe godhaatoo na jajjabeessaa akka jabaadhee irratti hojjedhutto jechuudha. Hundi keessanuu like subscribe godhaa siniin jedha. Galatoomaa hanga walitti deeminutti turtii gaarii siniif